Amma waan tariitiin na barbaaddeef maan? Dhimma xiyyaa amma siyaasuu fi jedhanii dhimma biraa maalan qaban? Ni ilaallatu. Sitti meera dhimma kana anaa wajjin homaa tokko akka naasofni haasofni finne ni ilaallatu. Maal ati malan dhabdu jedhanii gamtaa daraa sheekana akkuma tokko naa godhe maali? Kanaaf yeroo darbe waan sana hundumaa qopheessine attee na waraana moo na ajjeesa maal jettee? Na waraana jennee man akkasumatti baasee manii sanaan hin doorsisa gaafan jedhu inni immoo waan biraa natti baase. Isa booddee na ajjeesteeti moo waraante? Maala na ajjeesa ree maaloo gamtaa ishee makana qofa na gargaari. Ani waa'ee kanarratti waan tokko si wajjin dhama'uus hin barbaadu. Homaa tokko keessa seenuun barbaaduan waa'ee kanaa natti hin kaasin xumureera. Si hojii waan hin qabuuf fixeeraan. Isa dhumaan jedheem carraa dhumaa tokko. Dhiisi gamta bor jijjiiramee nama guddaa ta'uun kun hafu. Hirriba dhabuun sii fedha. An rafaan jiruun jedheeman isan xiyyaa wajjin gargar ba'e isa dhugaasii jedhe rafaan jiru. Halkan sa'aatii lamatti san gachiise ganama lamatti hin ka'a. Anutu si walitti deebitanii ani hirriba argadde naanaaf iyyuu gaariidha. Fala biraanaa barbaade. Jedhati falan dhabdu. Gamta. Ilaa inni kun isa dhumaati. Isa dhuma. Waa'ee kana irra deebi'aa osoo hin barbaadu. Isa dhumaa kana yaallaa jechuudha. Kun hin milkaa'u taanaan garuu anis hin beeku, atis nan beektu, anaaf si waa walitti nu fidus hin jiru jechuudha. Itti walii galtaa kanatti. Rakkina qabu garuu haa ta'u jedhe faalicha natti miti ishee miti harka koo geessu. Xiyyaa harkaan gaadheen naani rakkina qabu. Sin barbaadu siin erga xiyyaa argadheen. Ani immoo baay'een si barbaadanii maal? Baay'een si barbaada. Amma ammaatti yeroo baay'ee karaa teekinooloojii bifa ammayyaa ta'een baay'ee irra deddeebinee yaalleerra. Hin taane milkoof sababa keetiif jechuudha. Isa dhumaa ishee kana garuu mala aadaatiin yaalla. Bifa aadaa bifa araaraan jechuudha. Egaa bifa araaraatiin immoo na caalaa kan beeku inistiraakteriidha. Qofaas dhaquu hin danda'an. Araara qofaan naqama. Naqamaa qofa. Wajjin nan rakkina hin qabu. Dhimma keetiif nu wajjin araaratta. Maalan godhanii? Deemiiti isaanitti himi. Waan isaan jedhan fidiitinatti himi dhimma kana isaanii wajjin xumuru. Isa dhumaati garuu. Inistiraakterii tanaa saadee? Kana booda garuu karaan beerra hin bahin. Maaloo? Hin bahin karaan beerra. Maaloo hin bahin? Atumti karaan bahu irra bahiiti achumatti si wajjin haasaa. Gamta. Badde jedhanii dheengaddaasi gamtaa jedhani gamtaa du'aa isaa godhu malee isaati fidee dana keessatti seera teessisee na arrabsee sin ajjeesa naan jechaa ture. Eessaa argamte tamma? Maalan eessattan badaa hin banneem silumayyuu suma mucaarraa adda ba'eenii sammuutu narraa adda ba'e malee anaanis. Malee hin banne? Maatirratti isaan turre si barbaacha olii gadi fiigaan turre miidiyaarra olii gadi waa'een kee ka'e. Amma isaa miti ana waan tokko isa rakkisuu dhufe. Alaamee akka gootu ati harmee ayyoorraa harmee keerraa gamtaarraa hanarraa biyya kanarraa bu'uu dadhabde of danda'uu dadhabde of dandeemisi mi aluma tokko of dandeemi guyyaa hundumaa dhuftee mataan of dandeemi irko kana qofa si rakkisu yaada isaa ana fide miti gamtaaf fide yaada ba'eessa gamtaa isa asitti na ajjeesu dhufe gamtaa isa yeroo darbe naqaan isin salphise moo rakkinni mataa isaa irratti hagamtaa isa isin harmee ayyuu dhattanii jettan sana raay gamtaan harka keessaa qabaa isaa garuu ergasii harmeen ayyuu yeroo baay'ee inistiraakteriin nagaadhaan naan jedhu fagaatiin haame harmee ayyuutu moo isin harmee ayyuu jechuun amma xiyyaa attaman godhaadhaan maaloo adaraa al tokkoon isin rakkisa akka nama guddaatti jaarsummaa naa dhaqa. Waa'ee jaarsummaa jiru gamtaa maqaa isaa dira na beektan kaasa. Haa ta'u rakkina hin qabu. Maqaa masaa natti hin kaasina dira hirkoo sin kadhadha. Rakkoo hin qabu jaarsummaa naa dhaqa al tokko. Jaarsummaa kan maali? Xiyyaa isa dhumaa yaala isa dhumaa dhaqaati maaloo miillatti kufaa naa kadhadha. In ta'u taanaan achii booddee fala biraan fala qofa ajjeesa rakkina qabu. Isa xiyyaaf jettee
yeroo darbe badde amma immoo jaarsummaa deemna. Maalan godhare ani bullukkoo nan qopheessa waan qophaa hundumaa nan qopheessa gamtaa wajjin dubbanneerra coqorsa kanas maal waan isin fudhattee hidhattan nan qopheessa adara ishee kana qofa naa rakkadha ija nama guddaa dandeesseen baattu isheen mucaa safuu beektuudha tiyyaa baay'ee safuu qabachi. Kana gamtaadhaa kan qindeesse. Gamtaan dhiiftanii isinii aanatu jira hirkootu jira miti inistiraaktar. Aanatu immoo dhagee salphata miti. Waan inni qopheesse maalitti hin beekan. Nattaafana. Jaarsummaadhaan jedhee ministiraaktar jaarsummaa madhattanii maa ila waa isin jettan isinitti hima hirkoon si jaallataa tiyya mucaan nama nagaadha anatu barsiise anatu nama godhe kilaasii an barsiisaa ture keessatti mucaa jabaadha mucaa sammuunsaas jabaadha mucaa garaansaa immoo qulqulluudha aannan adiidha garaansaa carraadhumaa kenniifettanii naa gaafattu yeroo isheen carraadhumaa naa kennitu isin immoo deemtu galagaleeyyuu isin ilaaloo maal taasimarra adda baatee yooma boqottee ati tiyyaa haa ta'u hin deemna mee egaayi nama dabalatee taa namoonni jijjiiruu moo qofaan deema. Tokko namootuma kakkabajamoo filuu yaade gaanii tokko isin jirtu lammaffaa immoo namootuma kabajamoo namootuma namnis dhaga'u hawaasa keessatti dhageettii qabus gamtaa wajjin nattu jedheen yaade. Anatu gamtaa wajjin hin ijaarrufaa si deema. Maaf jibbitanii isinii gamtaa. Mee namni biraan hin jiru nama biraa qopheeffadhuuti yoo namni jiraate natti. Gamtaa maa wajjin nattu isatu walii galeeraati inistiraaktarii fi gamtaa lama taatanii madattu. Sitti meeraa nama biraa barbaadda nama naa wajjin hin deemu namoota lamaan sadan tokko isayyuu sababiinsa qofaa deemee dhimma hin qabu gamtaa wajjin deemuu immoo hin danda'u sulmasa mana maatii adda baaftetta. Maatii bira miti maatii bira dhaqeennaan na ajjeesu isaanii akkanatti heerumtuun barbaadaniif isaan utuu isin maatii bira dhattanii hirkoo hojii walitti araaramtu jettanii immoo. Maatiin ulee fudhatanii isin ari'u. Maatiin hin barbaadan taanaan dhiise. Maali akkas miti akkasisi inistiraaktar maaliif waliin hubannu isinii maaliif akka barataa barumsiin galleefii taatu inistiraaktar maal dubbachaa jira miti ani qormaatan keessaa isin qoraareen sanaasaa jiru kan. Adaraa ishee gamtaa maa wajjin dhaqaati waan jiru naafuraa nama tokko immoo biran isinii buusa rakkinan qabu sadii ta'a manaa dhaqa. Egaa erga jette nama qopheeffadhuuti hin deemna nan deema silasii baadha miti reessi baadheen deemanii barattus ammas ati lafa adeemtutti ganda qaama deema. Kaakkaama deema. Ati kaakkaa harcaasaa deemtaa ani immoo ijoollee barsiisuu dhiisee hojii koo dhiisee siteellaa deemee sadi kaakkaatu kana funaana. Kaakkaama deema. Galatooma. Tolee dhugaa. Deeme ta'u. Na hubattu. Amma hojiin gabaadhe deeme. Haa ta'u deemu. Watti jenereeshin. Obama. Al tokko na dhaggeeffadhu mee isa dhiisiiti. Obama. Bara baay'ee si dhaggeeffadheen. Yeroo hundumaa akkuma si dhaggeeffadheetteen jireenya kun gaggeessu. Maal ta'a yeroo waa meeqa dhaggeeffataa oolta miti kun nama warra beeku. Akkana jedhu ana moo bilbila kanatu sitti dhiyaatan masi. Kana natti dhiyaata. Hojjaadhaan egaa. Asofti. Ati hangafii kabajamuun dafee bara si'anaa kana keessa Obama. Eenyu hangaf? Kunoo bilbilicha. Sammaa kanaafan kabajee wajjin haasa'aa. Kabaja si hawwatu waan hin jedhu qaba. Annama na rabsu arraba koo keessaa hamaan baasu kabaja si hawwatu. Maali? Ilaa ergantii yaarraa adda ba'e isa dhugaan siin jedhan. Anamma kophee miila bitaa mirgaa garaagariin kaawwadha nama gad jedhee mananii dhaanuuf malee. Sirrii siin jedhama. Anamma isin galgala raftanii ganama kaatu miti ganama ka'een galgala deebi'ee hirribii wal keessa na jalaa rukutame. Amma jaarsummaa ergachaa jira. Ani immoo sansila ofuma asirree kameen fudhatiniiti. Fuudhuudhaa moo jaarsummaa? Maalan fuudha ergalarraa adda baatee fuudha yeroo nagaayyuun fuudha. Yoo fuudhisiin jettee deemni kaanii maaliin natti martee itti nattaaf seera nattaasee maal barbaadde? Jaarsummaan ergaa jira jaarsummaan nama gurguddaa nama kabaja qabu nama hawaasa keessatti fudhatama qabu. Tokkoffaan inistiraakteriidha. Attamitti akka jaarsummicha naa dhaqanii hin beekan maaliif ofii isaanii yoo haadha manaa hin qaban. Attamitti akka durbattaa haasa'amus waan beekamini akkuma dhiirattaa haasa'an itti dhaqanii haasa'an jedhee maalan godhare xiyyaarraa adda ba'ee jiraachuudha. Lammaffaan immoo al tokko diinuma keetti gargaarame waan jedhus immoo jira. Gamtaa mana erge gaasa. Isaan lamman adeeman jedhee mayyaade. Diina tokkoo fi nama hin fuune tokkoon jaarsummaa erge gaa. Sadaffaa fira keessaa dhibe.
fira nama fooni. Ormi ormuma mitiire. Ormi orma obaa. Fira keessaa immoo gaafa ilaalu fira keenya keessa nama baratee nama iddoo guddaa ga'e gaafa ilaalu. Sooree. Haasa'u. Namuma baratee nama iddoo guddaa ga'ee jiru gaafa ilaalu nan dhabe maatii keenya keessa. Isa dhiiseen namuma qalbii qabu immoo namuma hubataa namuma waa dubbatee nama amansiisuu danda'u yeroo barbaadu immoo nan dhabe isas. Harmee. Jaarsummaa nama erguun jedhe warra dhiiraatu dhaqa jaarsummaa. Aadaa sin barsiisa ta'e hin beeku galgala turre fi daqiiqaa 30 mana biratti yeroo dabarsii tole sittan hima waan hojjetan hin dhageessisudha. Kanaafiyyuu akkuma fedhe haa ta'u fira keessaa nama tokko erguun qabeeneen jaarsummaa caalumatti duubaa dhattaa jedhee achi dhattee hin dubbattu xiyyaa makoo fuulduratti ilaaltee. Inumaan hin dhaqu dubbachuu odoon ta'e inumaan hin dhaqu. Hin dhaqu. Daraa waaqayyoon haa dhaqu. Obaam kanan si rakkisee jireenya koo keessatti jaarsan si godhe sin kabaje nama guddaan si godhe naa dhaqe kana xiyyaa koo argitee dhuftammoo dhattee waa isaan jedhan gaafattee adaraa hirkoon nama nagaadha nama hubataadha mana keessaatiin ganama ka'ee ciree isatu hojjeta galgala irbaata nyaannee isatu miica waan itti nyaanne hunda keenya irra deemee isatu hafa. Si wajjin sobaa? Maal gootee beektu? Waa si gorsu? Kana gochuuf yaadaa jira nama ofirratti jijjiirama fiduuf. Ana nan jedhu maal kootu inistiraaktarii fakkaata? Funyaan kootu inistiraaktarii fakkaata? Moo umurii kootiin ala dhadhee gamtaa fi inistiraaktarii gidduudha dhaabdee achiin na dhaabdee jaarsa ta'edha. Waan umurii kee malee hojjettu? Hin hojjedhu waan umurii koo naan hin hojjedhu. Maaliif gaddeebitee handaaqqoo attaree mandara keessa? Umurii kootu na ayyamees. Hiriyaa handaaqqoo ta'eeti? Hiriyaa handaaqqooti. Ji'a meeqaati yoomaamu? Harmeen gaafattaa? Rakkina qaba. Sirra gaammoo hin guddattaa nama taataa hiriyaa qabattaa si dhiifti immoo. An beekamu amala durbaa keessaa immoo kun isa tokkodha. Si dhiifti garaa kee madaa gaafa sana jaarsummaa naa kottettee na kadhattaa hin dhufoon immoo gaafa sana. Ammuman sitti maati. Ani hin naqu. Ani immoo akka keetii jaarsummaan ergu hin manata. Rakkina hin qabu. Hundaafuu hojiin deema. Rakkina hin qabu. Rakkina hin qabu. An si rarrabsuun arraba koo keessaa hamaan baasuun. What a generation. Kamalu ta'a instructor ta'a gamta. Inteenyu dhimma keenyatu hin himatin inte. Maarri ta'aatiin asufna ta'a. Lakki laamee dhimmi dhumnee fi dhimma ta'aniif miti dhimma dhumnee fi mannee yoo ta'e deemna malee inteenyu taa'u hin dhumne. Taa'uudhaaf miti. Eebbaan yoo jalqabne yoo instructor. Eebbammoo baaqeetu jalqaba anuma jalqaba. Hayyee waaqa garaa gurraachaa tokkicha maqaa dhibbaa. Waaqa booranaa fi baarentu kan nagaan nu bulchite nagaan nu bulchi. Nagaan nu bulchi. Hamaan irraa qabi. Gaarii moo nutti qabi. Egaa irra kanne jarri kun wal lolte isaan yeroo isaan wal lolan nuti immoo gidduutti gubata akka itti hojii hojjennu dhabne ati hojjechaa jirta hojii. Ministiraattor sinoo. Isaanis hojjechaa jira hirra kanne jara kana walitti nu araarsi. Walitti nu araarsi. Laphee dhagaa ta'e laphee dhagaa gurraacha ta'e cabuu dide laphee araara dide kana daaki laphee kana waaqa. Laphee kana daaki waaqa. Egaa walitti araaramaniis nus akka nagaa argannu godhi waaqa. Egaa hangaa kan hin beeku amma kanaa waan hin beeku jedheeraa isaaf hin muran beeka. Amma dabareen eebbaa kan kiyya anamma danda'u jalaa qabeera isa wallaalee waaqa bittaa guutu. Itti buuti waaqa. Caccabsitee fittee kadhatte. Isee burruusarraa kaatee dhagaarraa kaatee qabeeraa laphee akkasitti dhageessifatu. Nama dhaga'uuf hin beeku waaqa. Rabbi hin beeku nama dhaga'uuf. Hundi akka ni ga'a. Dhagaa hin jajjabaate laphee isaanii. What a generation. Maaluma tuna qubeessinii wajjin hin jedhamu nama tokko. Dhageessifattanii kan kadhattanii hin caccabee nurraa'e. Xiyyaa gaadhimma namoota wajjin deemtu murteessaadha. Hin gubanne isin hedduutu hin gubanne. Mucaan kuni garaan isaa gowwummaa isaa walii gadi fiigamu. Ati immoo gowwummaa isaa kana ilaaltee haala isaa kana ilaaltee maal ta'a yoo ofitti qabdu?
Maaliifi gidduu keessanitti nagaan hin waraanamu amma yoomiitti garaagarfiitu. Afaan tokko dubbatu, yaada tokko qabu, haalli keessan tokko. Nuni walirratti dabalamtanii yoom jida keessan dhumnee gammanne mana ijaarrattanii yoom ijoollee hortanii yoom gammannaadha malee bultanii kaatanii kana wal hariitu walirraa gargar fiiddu wal baqattu jennee yaadna. Instructor, isin hirkoon beektan. Dhugaa isin hirkoon beektan. Hirkoon amanamummaa waan jedhamu qabu. Jaalala gidduutti immoo amanamummaan barbaachisaadha. Rakkina isaa kan hundumaa hin danda'a. Amanamummaa garuu maal godhu instructor? Amanamummaan qabu? Ana mala isaa kan dadhabee beeku. Amanamummaa immoo maal godhu ture? Kun jireenya miti instructor. Maal akkasumatti wajjin jiraanna miti nuti? Amanamummaa malee akkamittan jiraadha gabu? Maal nuun akka wajjin jiraachaa jirra miti ati maal? Maal amma meenuun hirkoon amma nu rakkisuu dhiiseeti? Ani amma akka obboleessaatti na rakkisuu dhiiseeti na? Garaansaa? Maal ati maaliif maal waan akkasii maal garaa jabaattati? Ilaa amma gamtaan waan gaarii kaasan. Namni qulqulluun hin jiru. Hin jiru. Namni qajeelaan hin jiru. Hin jiru waan amma fakkeenyaa qulqulluu miti ani. Ani iyyuu nama biraa yoo dhiisa. Anis mataa kiyyaa nama qulqulluu miti. Booroftuu duwwaan eenyutu qulqulluudha isin hin jedhu silammoo. Maal himachuu maali gaafata kunoo? Kanaafi beeka amma maal tama namaa garuu immoo olii galteen immoo barbaachisa. Mitiire? Dirqama. Amma yoomitti bakkee keessa beekamu midhaan. Kan biraan ilaa amma gamtaan kuni jallinaa ta'u malee akka hojii olii gadi fiigaa oolu. Inni kun hanna isaan jedha hojii isaa hamma ta'e hojjetachaa amma akka ijoollee barsiisuu dabalu. Barumsa dhiisee hojii dhiisee daddamaa isin gidduutti gubanneera. Ani si rakkisuu barbaadee Jiraachuu hin dandeenye laamu jiraachuu madadhabnu namni akka sabaatti akka ollaatti akka maatiitti akka kunoo nama isa beeku jiraachuu dadhabnu. Amma yoo maal ta'a dhimma kana yoo furtan maal ta'a yoo furan maal ta'a yoo wal qabattanii jireenya waliin jalqabdan maal rakkoon keessa maaltu isinitti irratan. Tole taa'aatii naasoofu. Naarraa dhaabnatti naasoo. Rakkoon qabu. Yaaddee ta'uu dhaabachuu keenya. Nun haraara keessan barbaanna haraaramuu keessan barbaanna. Miti dhuguma haraara keessan barbaanne kan bullukkooffannee umurii kanatti addana dhaabannee kun miidha galatti waan biraan jira. Waan tokko hin jiru. Waan tokko hin jiru. Waan tokko hin jiru. Hojii jibni waan miidhaganii kanaaf iyyuu haraaramu. Dhugaadhaan instructor. Isin kabaja dhufaatii keessanis kan kabaja garuu sababuma odeeffameef qofa waan ta'uuf teenyee haasofnee anaaf inni waan hiikuu qabu. Anaaf hiikootu furuu qabu. Dhimma amanamummaati. Jaalala keessatti immoo amanamummaan dirqama. Keessan baanee ati. Keessan baanee hin jedhema. Keessan baanee hin jedhema dhugaa rabbii maal waan akkasii. Maal goonuu kana caalaa gubannuu noon. Maa inni kana caalaa toleetti yoo araaramte maa inni. Maal gochuu qabnu inni kana caalaa dhiisnee deemnu. Maal goonuu kana caalaa maaltu nurraa eegamanu. Hin ta'u taanaani keessaa baasaatii nutti maa lamaan kee irratti tarkaanfii fudhanna nu. Gamta. Tole. Araaraa fiti gaafachuu dhufne malee lola dhufne miti. Maaliin instructor maaliin kana hunda teenyee kina jette dhaabbannee tole nu jechaa jirtu maal ta'e eegda. Jedhee lafa kana dhaabbachaa jira. Hin taatu fi'uudhaati. Nam barbaada fi hin barbaanna jira namni hin barbaanna maal hin deemna. Deemuu qabna. Abaam. Gamta. Miira keessaa baanuudha. Miiraa waanti ta'u hin jiru. Ol dhaggeeffachuudhaan ol dhaga'uudhaan malee. Attam godhatan amma isin. Dhuguma walirra boomnu miira keessan qabbaneeffadhaa. Ijoollummaa keessan achi bakkeetti. Dhimmi inni kana dhimma araaraati.